La Liga Spain torbendi demi-8 fanta bota galgala jimmata Atletico Madrid dirree isaarratti kilaba Cadiz simatee lamaa fi takkatti mo'ateen eegalame. Taphoonni torbeedi demi-8 akka taphoota torbeewwan biroo goolii baay'ee qabaachuu baatullee haalli mala Barcelona jaallattoota kubbaa miilaa waan ofitti hawwataa jiru fakkaata. Barcelonaan kan eegale Lionel Messi obbiraa dhabe mogoleen jalaa guuramtee odoo mucucaatu kaartaa addunyaarraa haqamuu ga'e erga taphataa isaanii kan duraanii Javi Hernandez gara kilabichaatti fidan booda bayyanatee dhadhaabbachuu eegale. Yeroo amma kilabichi Javiidhaan hoogganama taphoota 23 kan taphateen 12 mo'atee 7 qixa bahuudhaan 4 qofa mo'ame erga Javiin dhufee qabxii 34 walitti koofachuudhaan lubbuun itti deebite. Barcelonaan torbee 28ffaa kaleessa dirree isaa Nou Camp irratti Osasuna keessummeesseen 4-2 mo'achuun gara sadarkaa sadaffaatti dhufuu bira dabre falmii waancaa La Ligaadhaa kan irraa fagaatee turetti deebi'ee jira. Torbee 29ffaa torbaan dhufootiin taphni guddaan El Clasico kan isaan eeggatu Barcelonaan taphoota 10 odoo hin mo'amin imalaati jira. Injifannoo olaanaa kan galmeessaa jiru Barcelonaan barana erga Javiin dhufe Real Madrid qofaatu taphoota baay'ee mo'achuu fi qabxii olaanaa kuufachuudhaan isa caala. Taphoota galgala 4-2 mo'atan kana Adama Traoré dhaabbataan fudhachuudhaaf kafaltii maallaqaa cinatti dabalataan Welvisiif dabarsanii kennuuf kan yaada qaban dargaggeessi warra Barcelona Riqui Puig eda galgala jijjiiramee seenuudhaan goolii takka Barcelonaadhaaf yoo galchu gooliiwwan sadeen haftee Ferran Torres galchii lamaa fi Aubameyang galchii takkitti galchaniin Barcelonaan 4-2 mo'achuudhaan imala isaa kan yeroo dheertuudhaan boodatti gara Champions League Awurooppaatti deebi'uuf taasisaa jiru injifannoodhaan goolabe. Biluugiraanonni dorgommii maraan taphoota 4 booda tana taphataniin goolii 14 galchuudhaan kilaboota La Ligaa kamiyyuu caalaa goolii baay'ee oomishaa jiraachuu isaanii mirkaneessaniiti jiran. Leenjisaan Barcelonaa Javiin taphaan boodatti yaada kennataniin tapha liigii Awurooppaa marsaa 16ffaatiin Galatasaray wajjin taphanne irratti hin gammanne. Tapha eda galgala 4-2 Osasuna mo'anne kanaan ofitti amantummaan keenya yeroo irraa gara yerootti dabalaa jiraachuu mirkaneessinee jira jechuudhaan yaada kennatanii jiran. Taphoota biroo kan kaleessa taphatameen Rayo Vallecano Sevillaadha wajjin takkaa fi takka bahuudhaan qabxii qooddateetii jira. Gareen Julian Lopetegui Sevillaan walitti aansuudhaan taphoota lama irratti qabxii harcaasuu isaati. Sevillaan taphoota 4 booda tana dirree isaatii ala taphatee mo'achuu hin dandeenye. Taphni boqonnaa duraa duwwaa fi duwwaatti xumuramullee beebeen boqonnaa booda goolii galcheen Rayo Vallecano dursa qabachiisullee goolii Thomas Delaney daqiiqaa 63 irratti galcheen Sevillaan qabxii takkaan garaan duliyaatti deebi'eeti jira. Leenjisaan Sevilla Julian Lopetegui taphaan boodatti yaada kennataniin dirree warra Rayo Vallecano qomataniiti jiran. Real Betis fi Rayo Vallecano torbaanota hedduudhaaf sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabachuudhaan falmachaa turanillee booda keessa gahumsa gadi aanaa fi qabxii harcaasaa dhufuun isaanii Barcelonaadhaaf waan karra saaqe fakkaata. Real Betis dirree isaa irratti Athletic Bilbao simachuun takkaa fi duwwaatti kan mo'ate hoggaa ta'u Real Sociedad ammoo Alaves simachuudhaan takkaa fi duwwaatti mo'achuu dandeetti jira. Taphoota biraa kan guyyaa sabtii taphatameen Levanten Espanyol wajjin takkaa fi takka walqixa yoo bahu Granadaan Elche keessummeessee dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Elcheedhaan takkaa fi duwwaatti mo'ameeti jira. Villarreal Celta Vigo takkaa fi duwwaatti dirree isaa irratti yoo injifatu Getafe Valenciaadha wajjin taphateen duwwaa fi duwwaatti xumurameeti jira. Taphni torbee 28ffaa La Liga Spain kun tapha dursaan La Ligichaa Real Madrid dirree isaatiin ala galgala kana sa'a 5 irraa eegaluudhaan Mallorca waliin taphatuun ni xumurama jaameeti eeggamam. Real Madrid yeroo ammaan tanaa garaagarummaa qabxii 7tiin La Liga Spain dursaati jira. Haala amma deemaa jiru kanaan Real Madrid dursummaadhaan itti fufee La Ligicha yoo kan mo'atu ta'e erga bara 2020 booda waancaa 35ffaa kan mo'atu ta'a. Kilaboonni lachuu tapha galgala kana taphataniin Real Madrid irraa Eder Militao fi Nacho akkasuma Karim Benzema miidhama isaa mudateen tapha irraa kanarratti hin hirmaatan oduun jettu tan hin mirkanaa'in baatee jirti. Gama Mallorcaatiin ammoo taphattoonni sarara gidduu lameen Batagilaa fi Luis Galarreta akkasuma galee idoonni lamaan Manolo Rina fi Dominic Grave miidhama irraa akka jiran himamaati jira.